Dursumaa dursa nageenyi waaqayyoo bakkaaf iddoo jirteetti isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Maqaan koo faarfataa Daani'el Olaaniin jedhama. Kan itti dhaladhee godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsooti. Haa ta'u guyyaa har'aa kana dhimma na mudate yookaas dhimma ani hin yaadne waaqayyo immoo keessaa na oolchee sababa guddaa tokko akkani sababa kana yookaas haala kana ittiin oole isiniif qooduu kanan jaalladhe. Egaa kanaafiyyu sagalee waaqayyoo akkuma dubbatu warri isatti amanan ni oolu. Wiixataa torban lamaan wiixatu jechuudha. Akka carraa ta'ee dhimmaaf gara magaalaa Bishooftuu deeme. Magaalaa Bishooftuu ergan ture booda gara Adaamaatti deebi'aa utuun jiru mudannoon hin tilmaamne kun na mudate jechuudha. Egaa mudannoon kun yeroo jalqabaa kooti jechuu hin danda'u. Garuu bifa adda addaa of keessaa qaba. Waaqayyo wanta baay'ee irraallee na oolcheera. Haa ta'u inni kun garuu addatti wanta hin yaadamnedha waan ta'eef jechuudha. Guyyaa sana akka carraa ta'e galgala namoota wajjin kadhannaa irra waan turreef haalli hirribaallee naaf hin mijanne. Kanaaf dadhabbii guddaan natti dhaga'amee jira. Ganama wiixata jechuudha. Sanbata galgala baay'ee dadhabnee waan turreef kanaaf konkolaataa keessaa rafee hin jira gara Adaamaatti deemaa jirru. Hirribi baay'ee na qabee rafaa deemaa utuu hin jiru naannoo Adaamaa geenye. Adaamaatti akkuma dhiyaanneen bakka kaffaltii yookaas bakka xumuraa seensa Adaamaa irratti dhaabbanne jechuudha. Achi dhaabbannee otoo jirru dhaabbannee daqiiqaa 2 haga 3 utuu hin guutin konkolaataa fe'umsa mariin citee dhufee nurra ba'e jechuudha. Achi ani daqiiqaa muraasaaf baay'ee wanta dubbadhus nan wallaale. Namoota warra kaan keessaa ani luka koo qofatu xiqqoo na dhukutamee ture. Miila tokkoon socho'uu nan danda'a. Tokkommoo yeroo sanaaf na adoodee ture jechuudha. Warri kaan garuu curuma ishee bakka itti kukkufanii anis yeroo sanaaf of dadhabee waan hin jiruuf konkolaataa keessaa gadi bu'ee daqiiqaa muraasaaf bakkuma sana nan taa'e. Isa booda konkolaataa namni keessa hin jirre kan biraa tokko nuuf fidanii namoota wajjin gara hospitaalaa deemne. Haa ta'u namoonni baay'een mimmiidhamanii warri kaan ilkaan guutummaa irraa dhume, namoonni kaan miilli isaanii irraa cite waan baay'eetu ture. Haa ta'u achi keessaa garuu egaa namoota warra miidhamaniif waaqayyoo haa gargaaru. Hoomaa tokko utuu hin ta'in guyyaama sanan deemee gale jechuudha. Dhukkubbiin illee narraa dhaabbate. Kanaaf baay'ee waaqayyoo akkaataa kanaatiin nama oolcha. Egaa gabaabaa dubbii jechuu kanan barbaadu yeroo hundumaa waaqayyo oolchaa akka ta'e beennee fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuu qabna. Yeroo hundumaa waaqayyo akka nama oolchu beennee fuula waaqayyoo duratti gad of deebisuu qabna jechuun barbaada. Maaliif guyyaa duunu guyyaa bannu hin beeknu akka tasaa yoo duune illee gatii lafarraa qabaachuu qabna jechuudha. Namoonni baay'een waama guyyaa muraasaaf jedhanii ol jibbu. Waama guyyaa muraasaaf jedhanii ijaan argaa olii jibbu jechuudha. Garuu jireenyi aga liiftuu ijaatti amma wal arganii amma wal dhabu jechuudha. Kanaaf kana hundumaa keessatti jaalalaan tokkummaadhaan waliif yaaduudhaan jiraachuun gaariidha jechuun barbaada. Maaliif barri kun keessattuu bara baay'ee gadheedha. Bakka jirrutti waaqayyoon kadhachuun gaariidha. Walii keenyaaf, ofii keenyaaf, biyya keenyaaf waan akkamiifiyyuu waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Egaa akkaataa kanaatiin waaqayyoo na oolchee. Egaa ergan oolees waan baay'eetu jira. Poolisiin magaalaa Adaamaallee nama miidhaa kaan irratti raawwatee himata itti banee ture. Akka carraa
aga kaasanuu kaffalamutti waraqata nuuf kennee ture jechuudha. Haa ta'u amma fakkeenyaaf waraqata kana akkan gara waajjira poolisii gara buufata fayyaatti geeffadhee ittiin kaasaan naa kaffalamuufidha kan naaf laatan. Ani garuu gara buufata fayyaatti illee waraqata kana hin geeffanne jechuudha. Waaqayyo nagaatti waan na eegee aga kana na gargaareef jecha waaqayyoon gaddisiisuun nan barbaachisu. Qabeenyaan hin dhuma. Garuu waaqayyo nagaatti na eegee namoonni na biraa miidhamanii qarshii 300,000 400,000 baasan illee ni jiru. Namoonni lafeen qaama isaanii keessatti jijjiirame ni jiru. Namoonni qaamni isaanii guutummaa guutuutti caccabe illee ni jiru. Kana hundumaa keessatti an garuu waaqayyotu na oolche waan ta'eef kan jedhu isatti amane wanta hundumaa ofii waaqayyotti gatee dhiise jechuudha. Innaa kanaaf waaqayyo sana oolchee baay'ee guddiseen galateeffadhaa. Isiniif galatoomaa. Namoonni wanta kana gaafa dhageessan sooshaal miidiyaarraa dawwaluudhaan kallattii adda addaatiin na jajjabeessaa turtan, naaf kadhachaa turtan baay'ee galatoomaan isiniin jedhaa. Waaqayyo balaa akkasii mana keessan irra hin geessisin isiniin jedhaa. Galatooma. Ani yaadaan bira taree dadhabbiitti yaa gosa gosaan gagguree guddinaaf xiqqeenna si ilaalaa fi yaaddeessu ani Yesuus qabaa kawaa'een kiyya isaa dhiphisu ani nu wabii qabaa kan mirga bootee na balu yaa kikiyya maatinu kakaraa isaatiin na dhiifamu bakka bu'aa qabaa kan mirga bootee na balu yaa kikiyya maatinu kakaraa isaatiin na dhiifamu.